kootu kasiree tokko irra wajjin ciisnama daa'ima koo wajjin sii ga'aare kootu gaatteen balaa buuste maaliif garuu nuti dubartiin maaliif masaanuu jibbinaa maaliif jibbina annan jaalladha bar ani nan jaalladha an abbaa manaa kooti nooma namoonni baay'een amma beektanii jaallatani abbaa manaa keenya akka nurratti fuudhuun barbaannu jedhu garuu ani numan toofuu dinnan jibbisiisu maali maan rakkoo qaba rakkoo tokko iyyuu qabu warra dhugaa dubbachuudhaaf rakkina takka hin qabu haa fuudhu dandeenyan dhibbaa haa fuudhu maal agateen haa fuudhu ana jireenyi koo natti hin irratin bicha jireenyi koo natti hin irratin malee haa fuudhu na gargaarti waa baay'ee na gargaarti video tokkoon arge dhugaa waaqaa jechuudha TikTok irratti arginatti fakkaata video sana haadha manaatitu abbaa manaatiif kadhata yoo ishiin illee didde maal gooti akka isiin isa jaallattuuf jettee raawwattee jechuudha yoo warqii lama qabaatte warqii tokko baastee kennitiif tokko fuutee kennitiif sababni isaa maaliif akka isiin abbaa manaa sitti heerumtuufidhaaf jechuudha itti jachiisa inni akkanadha inni akkasidha inni nama gaariidha inni nama jabaadha kana hojjetaa sana hojjetaa hojiin isaa kanadha bakka wanni ishiin ittiin jenneen jiru jechuudha itti jachi dhugaa viidiyoo sana barbaade fideetan gaafa takka irratti isinii hojjedha yookiin isinii fidaa qo'aan argitan amma kaa jechuudha Sumayyaa nama balaa buuste Seedoo fi Ayyaamoo maal jedhan ayyaantuun kaa wal fuudhuudhaa fi guyyaa xiqqooti isaan hafee akka jedhanitti kaa guyyaa xiqqishuuti isaan hafee ayyaantuun akka jettutti sanbata kana jechaa jirti dhiifama akkuma seenin gaa oduudhaan isinitti seenii maalan godha oduun na qabate akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaa keessanii an nagaa kootti galata rabbii anaaf haa jiraatu jirtanii kabajamtoota hordoftoota koo anne nagaa kootti galata waaqayyo egaan har'a kunoo akkuma dursa oduudhaan isinii jalqabee Seedoo fi Sumayyaa fi Ayyaantuu roomti maqaan ishii Ayyaamoo maal jedhe maal jettee sila maqaa haaraa itti moggaste Sumayyaan maqaa haaraa itti moggaste maashaallah innaa gaasaan sanbata sargiin gayya sanbata darbuun qabu jetteerti ayyaani sanbata darbuun qabu wala miizee hin barbaadu wala maal hin barbaadu jetteetti mee sagalee Sumayyaa dhaggeeffannee walitti deemnaa turtiin keessan anu waliinaa ta'u እንደዚህ ይሻልሻል ወይስ ምን አይነት ቤት እንደምትፈልጊ እስኪ ንገሪኝ አውሪኝ እዚህ የመን ልትመጪ ጭራሽ ና እንታያታለን የመን ላይ እንዴት የየመን ኑሮ እንዴት እንደሆነ አሳይሻለሁ ተጋብታችኋል እኮ ቀዶ ሰርግ ያኔ ሰርግ ቀዶ ሰርግ አታርጉማ አንደኛ ሰይድ ቀን የለውም ጊዜም የለውም በየትኛው ጊዜ በየትኛው ሰዓት ነው እናንተ ሰርግ የምታረጉት አሁን እዚህ ጋር ሁለቱ ተመካክረው ሰይድና ልጅቷ ተመካክረው ሰርግ አናረግም ወተን ጊዜ ስለ አንቺ በቃ ምንም አልፈልግም በእርግጠኛ ነኝ እንደዛ ነው የሚሆነው ምንም አልፈልግም ሲፈጠር ልጅቷ አርግዛለች የመጀመሪያውን ቪዲዮ መጀመሪያ አገባሻለሁ ያላትን ቪዲዮ እንትን ገብታችሁ እዛ ላይ ቀጭን ነበር ለኪሽ የተረገሰኒ ማለክሽ የተረገሰኒቶ garaagurateetti baatteetti garaatti poppe godhateetti way good lakkaa kanaaf sargidha jarjarti mucayyoonnidha ቆይ Sumayya ቆይ በእናትሽ ላወራ እስቲ አንዴ እኔም እንዴ አንቺ ብቻ ታወራለሽ እንደዚህ kananjed inulfoftette naginnes video shi dhaggeeffataniisto inulfoftette bar kanaafidha kan isaanii miizellee barbaadu dhiisaniif akkasuma zargi guddaa godhachuu isaan dhiisanii fi sijjammar dursumayyuu walii galaniiti isaan kan dhufan jechuudha Seedoo faana Seedoo yaada achitti video keessatti akkasittiin ishee taasise malee isaan walii galaniiti mujammaraa jechuudha sijjammar walii galaniiti kan isaan dhufaniif maaliif Sumayyaan akka jirtutti garaa godhattee jirti mucaa garaatti baattee jetteetti
garaatti baatteetti. Sababni isheen akka dafee raawwateetoo intiniin cinni godhamuuf kan barbaadu sababa kanaafidha. Akkasuma yommuu Seedoon gara Yamanitti deebi'e taanaan dafee gara kanatti deebi'uu dhiisuu danda'a. Waraqaan dafee isheedhaaf hojjetamee gara sana deemuu dhiisuu dandeessi. Akkasuma immoo Sumayyaan akka ishiin gara Yamanii dhuftullee fedha hin qabdu. Sumayyaan jechuudha. Fedha hin qabdu. Maalifiini maal barbaada ምን ትፈልጋለሽ? ሌላ ቤት ላከራይሽ ወይ ከኔ ጋር ገብተሽ አንድ አልጋ ላይ እንተኛለን በሶስት ምናምን ለስና መሰዲታኔ አልጋ ተኮረ ወሌን ረፍነሞ መነብራሲ ክሬሰሞ ምናምን እጅቴ አበሸቃኔ ጅርት ጀቹድ ሶስ ሱመያን አከሽን አስዱፍቱ መርባዱ ፌደሽን ቀብዱ ሰባብኔሳ ጋምቤ ሱመያ ማልፊኒ እንጃለኒ ሲጀመር ብዙ መራካስቴ ሱመያን እንጃለኒ akkashiin illaas dhuftu fidan qabdu jechuudha. Jechuun yoo fuudhee taananii yoo fuudhee achitti akka fuudhee Itoophiyaa keessatti isheen akka achitti isheen jiraattu akkuma gisee duraanii waggaa meeqa amma waggaa afurmoo meeqa turaniitti deebi'ee Seedoon gara biyyaa kan gale. Mucayyoon akka jettutti duraan ni jaallatte giseen achi deemee sanadha kan isheen jaallatte. Immoo akkasuma sooshaal miidiyaarra oola inni. Social media irratti sargitee jaallachuu dandeessin beeku maaliif hin bara kana jechuudha bakka meeqatti nama argitee nama jaallataa oolta bar amma meeqa jaallataa oolta dhugaa waaqayyo ballumaa laafa kana mee jaallataa oolta duman beekin yaa rabbi kiyya meeqa sitti maal akka isaan jedhanii Seedoo fi Sumayyaan ayyaantuun iddoo tokko turanii mee asirratti maal akka isaan waliin jechaa turanii dhaggeeffannee walitti deebinaa turtiin keessan waliin haa ta'u. Ummata argadheera. Animmoo aanan dhuydam. Animmoo maal murteesse maal shakki beekta? Na jaalatti osoo hin ta'in kasumni dhuydeef. Nama biraa taatee hanga argutti of ajjeesuu na wayyamu. Maal isheen dhageessanii? Gana ammas labannaaf akkam taate? Maatillee amma maal murteeffachuuf dhufne guyyaa irraa maaliif haala kanaan babbareennee wal fakkaannee kanaafuu amma guyyaa cidha kennaa murteeffachuuf sargiin dirqama ta'e nikaahii guyyaa cidha murteeffachuuf sanbata kana ta'uu qaba. Amma kan kan amma maaltu barbaachisan miizeen barbaada. Anu asii qofatu ummata guyyaa cidhaa murteeffachuudha fi akkasitti haala kanaan bareennee kan walitti dhufneef jedhee jennaani isheen immoo guyyaa uumaa mari'amaatu barbaachisu sanbata kana darbuu hin qabu jetteeni sanbata kana jechuun egaa torbee kana jechuudha yaa already amma sanbanni amma kana sanbata dhabiti reera sanbata guddaadha biti deebi'ee sanbata dhufu torbee kana jechuudha sargiin isaanii haala akkamiitiin ilaata hin eegganna fataa jenne ta'e eegganna. Akkasidha dursarratti immoo ati duruma yoo na jaalattee osoo hin taane yookiin immoo qinaatidhaan yookiin immoo waan adda addaatiin jennaanii hanga ati kan namaa taatee taa'ee silaalurra of ajjeesuun hawaaya jedhee taan qoricha dhugeetteeni yaa ammas ani barkaanuma namaati kan kee qofa miti jennaani rakkoo qabu kun jetteen abbo jechuun jira mitiire ishiinis dirqama kansaa taate namni biraallee hoo ta'e rakkinaan qabu garummoo isiin otoo kansaa hin ta'in namni biraa yeroo irratti argitu yookiin yeroo biratti argitu yaa ulfaata ፍቅር እኮ እንዲህ ነው በቃ ፍቅር jechuun jaalala jechuun kun akkasitti yaangalala nama angalalti ችግር ነው ወላሂ baay'ee takka rakkoodha jaalalti tuni jaalala dhugaa mi'ooftu kan waliin buqqannee egaa kamaan godhaa gallaatoo fakeenyaan na dhoowwee hin jedhuuni achirraa deemee Yamanitti galeen